amma ibsa ejjennoo qopheeffannee nuti. Gamtaa ulamaa'ii Harargeetti wanni nuti kennineef waa lamaaf. Lubbu balu. Sirriitti na hubadhaa. Fatwaa kennuu qofallee miti. Akka gamtaa ulamaa'ii Harargeetti wanni raawwachuu dide akka gamtaa ulamaa'ii Oromiyaatti raawwata. Wanni akkasitti dide akka federaalaatti raawwata. Idatii qaba. Garuu ibsa ejjennoo dubbifamu kana yoo isinii ta'e mirkaneessitanii baatu suni qaraara ta'a. Yoo gorsa didees isa gorsa dide akkaataa idaaraan nu eeyyamuun itti deemna. Walii galaan ramte kan walii nu galchu asii nu galchus kanu. Kanaan alatti waa tokko sila dubbanneerra. Nama of keessatti of argeera. Waan barannes qabna ulamoota keenyarraa. Baasiin dura haa dhiyaatu wanni nuti jenneef murtiin ganaman kennaminii ejjennoo Dr. Jeelaanaa arginu, ejjennoo Dr. Kamaalaa arginu, ejjennoo Dr. Jibriilaa arginu, ejjennoo Shee Muusaa arginu, ka Shee Alii Fallaanaa arginu, kan warra halqaa sagarre jara kee, kan warra Jaamiyaa Yuunivarsiitii Dakaatira Muftii sagarre nagarre mun agarre, kan warra halqaa qaraasisuu sagarre, kan du'aatotaa sagarre. Gorsas fudhanne ana ofii kooti waan hin gorsa fudhadhee jira. Gorsin fudhadhe maal? Namuu gana muhaadaraa deemtuu fi eebba masjiidaa irratti maqaa walitti baastanii hawaasan burjaajeessina. Waan manhaajaa manatti haasofnaa jedhan ulamaa'iin sila. Na dogoggore. Waan manhaajaa. Darasaan mallee manhaaja qaraasisuun geenye. Manhaajaanis hin jeeqinaa. Kuni nu hundaafuu gorsa. Nama shanii fi nama sadii qofaa miti. Kan akkuma jirutti fudhannee waan jarri sila dubbatan bar viidiyoo waraabaa jira. Barreeffama gara galchina nuti. Attendaansii immoo farramtaniitu. Mallatteessitaniimi waan waraabamee fi ulamaa'in asirraa dubbatan murteessan kana nuti maal goona ni barreessina. Mallatteessitanii booru manhaaja taatee isinii dhufti. Inni halqaa qabus halqaan akkamitti hoogganamuu qabaa ganaa dhagaa. Namni tokko halqaan qaraasisaa qofa 2,000, 3,000, 5,000 qaraasisee miti. Hadafni keenya 500 isaa qaraasisu kaayyoo ulamoota keenyaatiif aqiidaa sirriif manhaaja sirrii irratti kan hin qaraasifne heeraa fi seeratti baasaa jirti hay'aan akkanuma kanaa san keessa darba. Eeyyamanni dur qabus ni haaromsata inni hin qabnes ni baafata. Walii galaa irraa ofii fi deemsi tufaa deemti abbaa tuftu. Isaasitti immoo namni mirga namaa dhiibe. Arrabaan namatti gadi bahe. Nuti hamma edaa halkan keessaa sa'a 8tti ulamoonni gurguddaan hin rafne. Maaliif? Ragaa qophaa'ee fi dookumantarii qophaa'e. Waan ammoo peejii wajjin maqaa jaraatii wajjin sagalee jaraatii wajjin kana balus qophaa'ee hin dhiyaatin jenne nuti. Ulamaa kana murteeffate hayaan kun maaliif hin dhiyaatin jedhame? Ajaa dhiibuutti arrabsinaan of arrabsaa tabba baatii mammaaksa. Nuti miidiyaa irratti gadi ba'anii wal arrabsuun aybi. Ulamaa irratti immoo deebisanii arrabasan fiduun aybiidha jennee dhiibne. Garuu gaafa siin aybiin taanetu immoo jira. Gaafa siin qaanyii fixatteetu jira. Ragaadha wanti kun. Qaadii shari'aa birattis mana murtii seeraa birattis hawaasa bal'aa birattis boriin haftu jechuudha. Kanaafi amma fatwaa yookaan qaraara gamtaa dhageenye kan ulamaa'ii. Kanama kanaa miti. Nuti immoo waan dhageenye kana hojiirra oolchina obsaan nama utuu walitti hin bu'in dhaggeeffadhaa. Ibsa ejjennoo asirraa dubbifamu kan nu dubbisu Dr. Muhammad Hakiim barreessaa olaanaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Ibsa ejjennoo seensa biyya keenya Itoophiyaa keessatti wareegama bara dheeraa booda bara mootummaa jijjiiramaa kanatti manni marii dhimmoota islaamummaa labsii lakkoofsa 12 bara 2012tiin hundeeffamee jira. Kana keessatti
gamtaan ulamaa dhimmoota amantii irratti fatwaa kennu irratti hundeeffamuudhaan mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan hawaasa tajaajiluu irratti argamu. haa ta'u malee yeroo hawaasni muslimaa mirgi isaa kabajamnaaniif nagaa fi tasgabbiidhaan gara misoomaatti garagalee jiru kanatti namoonni dhuunfaan tokko tokko maqaa barsiisa amantii dahannoo taasifatanii ilaalcha alagaa maddi isaa biyya biraa irraa ta'e biyya keenya keessa tamsaasuudhaan mana marii fi ulamaa biyyattii xureessuudhaan hawaasa majlisaa fi biyya burjaajessaa akka jiran beekamee jira. Haalli kun dhagee amantii islaamaa rukutuu fi biyya keenyas nagaaf tasgabbii dhorkuuf kan deemu waan ta'eef manni marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa kan federaalaa manneen marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee gamtaalee ulamaa gulantaalee kanaan hundaa wajjin ta'uudhaan dogongora kana sirreessuuf konferansii tokkummaa fi nageenyaa shoora ulamaa agarsiisu gaafa 26 guyyaa jiru magaalaa Hararitti gaggeessee jira. Kanarraa ka'uudhaan nuti bakka bu'oonni uummataa konferansii kana irratti hirmaanne ibsa ejjennoo armaan gadii kan dabarsitee jiru. Tokko biyya keenya keessatti qaamni seera qabeessi tokkichi hawaasa muslimaa fi dhimmoota islaamummaa olaantummaan qajeelchuu fi hoogganu mana marii dhimmoota islaamummaa qofa. Lama mana marii dhimmoota islaamummaa kanaa fi ulamoota isaa xureessuu fi tuquun sarara diimaa akka ta'e gaafan beeksisa. Sarara diimaa ta'uu isaa ibsina. Sadaffaa gareen salafii sirriidhaan kana naalaa jallaadha majlisa hin beeku kanaaf kan kana fakkaatan jedhuu fi hiikaa salafiyyaa isa sirrii booressuudhaan ilaalcha alagaa biyya keessatti ijaaruu fi burjaajii uumaa jiran hatattamaan gocha kanarraa akka dhaabbatan irra deebisnee hubachiifna. Afuraffaa ulamaa qaroo biyya xureessuu fi tuquu xureessuu fi xiqqeessuun akka hatattamaan dhaabbatu beeksisna. Shanaffaa manneen marii dhimmoota islaamummaa federaalaa irraa eegalee hamma gandaatti jiranis kana hordofuudhaan tarkaanfii seera qabeessa akka irratti fudhatanii fi fudhachiisan gaafanna. Jaaffaa manni marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa fi gamtaan ulamaa isaa namoota amantii barsiisanii fi ga'umsa isaanii hatattamaan madaaleen akka sadarkeessuu fi beekamtii akka kennuuf ga'umsa majlisoota halaqaalees akka hordofu gaafanna. Torbaffaa konferansiiwwan waltajjiilee fi sagantaalee daawaa durfamee manneen mariitiin hin beekamne kan qaamni itti gaafatama fudhatu hin murtoofne kan irratti garuu burjaajiin fi arrabsoon irratti deemu akka hin geggeeffamne akka taasifamu gaafanne. Saddeettaffaa nageenya fi tasgabbii biyyaa eegsisuu keessatti shoorri guddaan ulamaan qaban akka beekamee ittiin hojjetamu gaafanne. Saglaffaa manni marii hunduu qaama tokkoo fi musliimoonni hunduu qaama tokkoo fi obboleeyyan waan tokkummaa fi obbolummaa kana booressu hunda ni balaaleffata. Kurnaffaa majlisoonni fi bakki majlisoota ilmii bakka burjaajii fi jeequmsaa akka hin taane caasaan majlisaa hundi akkaataa akka sirreessu akka to'atu fi akka bulchu gaafanna. Kudha tokko namni ani muslima miti yookaan amantii jijjiirradhee jedhu har'aa kaasee amantii biraa fedhee hordofuu ni danda'a. Garuu namni kun muslima waan hin taaneef
masjida hawaasa muslimaa fi waltajjiilee islaamaa kamiinuu seenuudhaan uummata burjaajessuu akka hin dandeenyee fi kan kana cabse atattamaan akka seeratti dhiyaatu akka baramu gaafan. Kudha lama walumaa galatti majlisni aangoo fi itti gaafatama seeraan kennameef akka hojiirra oolchuu fi olaantummaan seeraa bakka kallattii hundaanuu akka kabajamu akka taasisu gaafannaa. Harar Ebra 26 bara 2010. Ibsa ejjennoo kana dhaggeeffannee mee xumura waltajjii teenyaa ta'uu isaa namni nuutee jettan harkaan godhisaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayyee gaddeebisaa. Lakki ibsi ejjennoo kun sirriimi namni jettanis namni sagalee mormii qabdan harkaan godhisaa. Injiru taaqiboo kani lamaan irraa hoo keessa jiru namni jettanis nu godhisaa. Hundaa butee. Salaamu alaikum.